Dagallee rabbiin yaadaa muraada keessan fooqa muraada isin haa guutu. Yaa Rabbi yaadaa muraada keessan fooqa muraada isin haa guutu. Rabbiin yaadaa muraada keessan kakeerii hunda fooqa muraada isin haa guutu. Ummuu imaan meeta achii maal jettan? Fasbirii illee sirraa fuudhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa keessanii fi haadha keessanii fi adaadaa fi firoottan keessan numa jabeeffadhaa. Abbaan kunii fi haati kun namni akka isaanii addunyaa kanarra hin jiru. Keessaa warri rabbiin amma gisee kana harkaa qabdan. Lamaan keessaa tokko isin bira jiran. Waa sadirraa qullaan ta'inaa. Du'aa'ii isaan duuballee haaluma isaan jiraniin rabbi boo'a halkanii guyyaallee gisee isaan jiranis gisee nama bira jirtanis gisee kophaa keessan jirtanis rabbi boo'aa fi du'aa'ii kadha haaluma isaan jiran kanaan. Tokkoffaa irratti yaa rabbi isaan irraa na milkeessii. Lammaffaa irratti ammallee isaanuma kanayyuu darajaa guddaa onnaa fuudhee illee kadha. Du'aa'iin sunillee akkasuma isaanii geessi. Lammaffaa yoo dandeessan kallattii dandeessanii hundaan waan dandeessan hundaan isaan gargaaruu yaada. Dandeettan mallaqaan dadhabdan ammallee haasaa gaariin jecha gaggaariin isaan haasaa kennaa caalallee haasaa gaarii gammachuu keessan arguufaa itti garsiisa. Fiiltera garaagaraa gisee biraan fayyadaminaayyuu gisee haadha abbaa keessaniif bilbiltan bareedaati suuraalee bareechisaa itti ergaa. Gisee sanin gammadanii beeka abbaan haadha abbaa faatuu fi kanama biraatii miti. Haala gaarii irra yoo isin argan isinii gammadan abbaa faati keessan. Namoota tokko jira ammallee gaafii fataawaa namoonni keessaan nama gaafatu tokko ammallee haadha abbaan sababa bakka tokkotti abbaan yoo maatii lama qabaatan sababa maatii kaan bira goruutiin maatii kaan jibbee maatii kaan irraa duudatti garagalee sababa saniif ilmaan illee kara haadhaa goranii abbaa san xiqqoo kara ilaalcha badaa qabaatanii fi ammallee sababa haga arrabaa waa jechuu haga faanatu waan akkasiifat jira. Kun wallaala guddaadha. Wallaahi wallaala guddaadha. Takara haadha keetii miidhuu dandeessu gargaari. Kallattii dandeessuun irraa tasgabbeessuu yaati. Takara kaanii abbaa keetti eeggifachuu, abbaa keetii dura dhaabbachuu, akkasuma abbaa kan kee waliin higilii goteetiin haadha kan kee irra gargaaruu sani ittumallee harkan kaayine. Ittumallee harkan kaayine. Gisee sana achii baqadhu. Dandeessuun kallattii dandeessu wayitiin kallattii isaan lameen si yoon hin jenne. Keessaa gaafa ammallee sun ka gaafa qaamaan bira jirtu yoo akkas ta'e gaafa ammallee biyyaa fagaatte kalimaa takkaa lamaatiin haadha abbaa kan kee booji'uu dandeessu. Kalimaa takkaa lamaan abbaa keellee haadha keellee haadha manaa abbaa keetii ta'anillee ka booji'uu dandeessu. Jecha takkatti lamaan bichaa be ka booji'uu dandeessu san dhiiftee biyya namaallee ta'ee ka gariin ka asii achi sharri yookaan jechootuma hamaa irratti haadha gargaaru fa'allee numa jira. Sun maaf ta'e? Sun ta'amuu qabu. Ati nama tokkochaa miti. Ati kennama addunyaa kanaati. Nama walis sufuuf samu lakkoofsa 7 moo 8 maayikii qabadhu mee inshaallah. Maayikii qabadhu obboleessa kenna. Lakkoofsa 7 irra akka jirtu. Maayikii qabadhu. Sii qabnuure maayikii akkas inshaallah. Waa'ee haadha abbaa yoo dubbatan qalamni barreessee hin fixu dubbatamee illee hin dhumatu. Haadha abbaa keessa warroonni isin biraa deemanillee du'aa godhaafi. Keessaa warroonni haadha abbaan keessan haaluma toohida qabaniin haaluma islaamummaa qabatanii jiran yoo asirraa deeman isaanii ammallee ganda akiraa deemanii isii as keessa argamtanii haadha abbaa keessanii yoo du'aa gootan wallaa du'aayin sun itti dhaqqabdi. Darajaa guddaa wayitiin rabbi isaan ga'a. Darajaa ammallee isaan yaa rabbii
eessaan darajaa kanaan nageesse haga isaan jedhan tak sababa ammallee ilmaan keessan isin duuba du'aa'ii isinii godhuutiin sababa ammallee isinirraa saddaqachuutiin kanaaf darajaa kanaan isin gahe haga rabbiin jedhuun darajaa kanaan isaan gaadhan. Kanaaf inshaallah haadha abbaa keessan jabeeffadha. Amma fakkeenyaaf mee fakkeenya isinii fudhan Shamsiyaa dhiifama waliin meelaan nama maayikii hin qabanne kana si jalaa buusa lakkoofsa 7 kana ol bahi. Haati harka baafta si argaa. Akkas. Maal jettu bilitiin qaata harka baafta jala kanaa si arguu ture. Imaan illee doktorii lakkoofsa 2 illee harka baasaa turte ustaazaan lakkoofsa 4 illee dhufanii facaafadhu khairii. يا والدين وبعد إخوة الإسلام والإيمان أيها المؤمنون والمؤمنات بالرجال والبنات أستاذ تافي بلال تافي بناتو تكبجمتوتا فلتمتوتا ربين فيلي عاصفمتكم عليه رب العالمين قلما خيرت تيسوما خيرت بك فلتمتوت ولدت سنكبه أما اللي سببك اللي سوشيال ميديا كان ربي نئما كان يستن تقولي مالي نمامتي وان أقوم دنيا تكتن في قبي ستيمتي في رب العالمين تي وركيري دلدال لفتي بيكو كل سرت اللي ولدت رفني ولدت أرقمني هندي كيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان يومو نتندقن وان يومو نتي عددا وان سيورا وان كيسا بهون دندن قالت ربي في قلتودا طول ربي نتقولي هقفيني قالت قلتنس نعمان نتدنقلاسي كيسا باني وان كان قالت قلتني ديبيف نجني يادمو سموك انك ستلك هندن دامني إسنين ما قالت ناف قلتشا أنمو إسني فين دبلان جاء رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. إيجا دامس أستاذني كنا نتد أمتني براتوني اللي أمتني أستيسن درسو ربي سبحانه وتعالى واتقوا الله ميكوتا قبرنتيان مسودادا dhugumaan isinitti amanaa eega amantanii immoo dalagoo babbareedduu dalagaana sodaadhaa waan barbaaddan waan hajamtan waan sodaattan hundarra anatu iyyuu isin baasa anatu isin badhaasaa nu ja'a rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warana sodaatanii halaal gubbaa dhaabbatanii haraama harramsanii anaaf jecha ergamaan isaaniitti erga jala yaa'an anaaf jecha ammallee waa hundarraa lubbuu fi qabanii dhaabbatan anatu gartee fulee bahiinsaa isaaniif godhaa. Wayarzuquhu min haysu laa yahtasib sababa isaan na sodaatanii gad dhaabbatan kanaaf jecha ammallee anatu isaaniif kennaa anatu isaan badhaasaa karaalee isaan hin eeginiin abbaa warraa saalihaa haadha warraa saalihaa aafiyaa qabeenya mana ijaarachuu gadi dhaabbachuu baratanii galma gahuu qur'aana ni'imaa barnoonni kun rizqiidha. Namni rizqii homa biraatitti beeka rizqiilee ilmaan babbareeda sii kennu biyya nageenyaa si kaahuu bakka ati teette san keessatti bakka gartee mootuu kabajaa sii godhu rizqiidha. Warana sodaate san anatu bakki isaan hin niyyatiniin isaaniif kennaa karaalee isaan hin eeginiin anatu isaan badhaasa. Ammallee waranatti irkatan gahaa isaati an nama gara kiyyatti irkate hundaa gabarrantii ani isaaniif gahaadha. Asbaaba kamuu keessatti karaa kamuu keessatti ani isaaniif gahaa. Ammallee waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ammallee warra na sodaate heera isaanitti laaffifna malee amriin itti jabaatu hin jiru. Amrii nageenyaa, aafiyaa, bultii, bulfatuu, kan duniyaa, kan aakiraa karaaleen jannata isaan seenuu danda'an anatu laaffisaaf. Amrii karaa azaa fi azaabaa anatu irraa saaqa. Sababa isaan na sodaataniif jecha amriin ciinqaa hundirraa cufamteet amriin milkii isaanitti sabamte karaa jannataa deemuun karaa milkii dhaquun dalagannaan barakachuun fuunaan gammaduun heerumnaan gammaduun ilmaan qaqqaalii oomishuun
إسانن كنيني في ربي وعيد قال لي في جزاء من عمل صالحا ورنت أمني دلقو ققاري دلقو كان ورنت أمني دلقو ققاري دلقو كان من ذكر أو أنثى ديرتهنو بناتو تتهنو وهو مؤمن حال أمنانين حال رجو أمسنين حال رجو أمسني قلبي لن هجيل لن فرتنين فلنحيينه حياة طيبة إسان جراجف نجروها رجل فتوتا تجر ربي بيلا منو قاله يا ربي دعوناك كما أمرتنا استجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد أما اللي كوتا نكددا بيلا منو قاله كوتا نكددا إسن فين أواتا جدي نوامي رب العالمين كوتا إسن نكددا يا ربي دعوناك كما أمرتنا استجبنا كما وعدتنا أكمتي كوتا نكددا جدي ورسي كدتي ati beellama kee ka diigama hin qabne ka saaqama hin qabne ka homaa homa hin qabne isa waciida nu galte san warra waffaqamu isiniif awwaadha nuun jette warra isaaniif ati awwaatte nu taasisi dhanbirraa mucucarraa arrabaa mucucaatan luka bichaanii miti hujiileen hin mucucaatan luka bichaanii miti hubannoo dhabuulleen hin mucucaatan warra mucucarraa najaa bahe warra sigigaaturraa najaa bahe warra qilleensi gamaa gamna raasurraa najaa bahee eega amanee gadi dhaabbatee amriin hundi gadi dhaabbattuuf rabbi lubbuutii yaabteessan haa taasisu. Dhaamsii du'aayitti seenuudhaan duratti qissaa tokkoon isinii dhaamee du'aayii seena. Inni isin fayyada nallee fayyada. Zana anaafis hin dachee tanarran dhufin. Bineensonni ni haasa'uu jedhan. Bineensi kuni torba yuusaa jedhan bineensota keessaa. Itti dhufanii gaafii isaa dhiyeessan. Obbo bineensa torba yuuftaa torba yuususan maaliif yuuftaa jedhanii gaafannaan bara wagga galgala dukkanisee ifnan isaa qamee awwala ka'uusan wanni Yuusuf yaa rabbi galanni keeti situuyyuu halkan naa ibse situuyyuu banii aadam na jala urraree anaaf hayyama naa kenne yaa rabbi galanni keeti jedhe jalqaba yeroo sanii rabbiif galata galchaa. Jalqaba yeroo sanii keessatti rabbal caalamiin galata galchaa jedhan. Lammeessoo isa lammeessoo hoo jennaan marsaa lammaffaa gubbaatti immoo yaa rabbi caalima umrii dheeressi. Caalima ganda hundatti galchi. Yaa rabbi caalimtoota heddummeessii jedhi. Maarree silaafuu rabbii galata galchuun dhugaadha. Nu hundi keenya rabbiif galata galchinaa. Caalimman hoo maassii godhanii lammaffaa caalimman maaliif goote jennaan osoo caalimman halaalaaf haraama barsiisuu baatanii la'akaltumuuhum silaa ummanni kunniin hin nyaatanii harree ganda isaanii keessa du'e baktii ganda isaanii keessa du'e hin sooratanii. Kanaaf caalimni gartee kuni halaala kuni haraama kuni kaneessati kuni kasareeti kuni kanamaati jedhee addaan nu baase. Isa kanaaf caalimtoota rabbiin umrii haa dheeressu. Isaantu dukkana ummata keessa jiru ifaa halkanii guyyaa ta'anii ilmaan islaamaa kana ilmaan namaa kanaaf bineensa bosonaatiif illee isaantu furmaata godhe baada rabbiiti. Sadeessoo yaa rabbi wanni deemuuf kana gurra qabadha isin fayyada jedhee kajeela. Warra bineensi bosonaa eebbisu rabbi nu haa taasisu. As dhufnee walirraa dhabuun as deemnee deeffannee himannee hongoo ba'uumi warra bineensotarraa eebbifamu. Warra qaamni nurraa hin ta'in nu eebbisu rabbi nu haa taasisu. Sadeessoo. Sadeessoon maali jennaan sadeessoo irratti hayyoota eebbiseedhe. Abbaa qabeenyaa, aaqila, manguddoota biyyaa, ka ulamaa ateessisan, kootaa biyyi nu badde, ijoolleen nu badde, gandi keenya badde caalimni haa qubatu jedhaniiti caayaa caalimaa ijaaranii mana caalimaa qopheessanii oorruu caalimaa qopheessanii haadha warraa itti fuudhanii caalima qopheessanii bira gartee akka inni ummata kanaaf ifaa ta'uu qopheessan. Rabbiin umrii isaan haa dheeressu nama akka isaanii rabbiin haa heddummeessu jedheet waggaa kanallee geessaa jedhe Yuusuf kiyya keessatti. Arwaabii
Isa afreessoo keessatti hoo eenyuuf jennaan marsaa afreessoo wagga yuususan shabaaba eebbisaa jedha. Ayyuha shabaab na dhagaye. Shabaaba wasaka ganda keessa dhiqu. Shabaaba zubaalaa gandaa yaasu. Shabaaba bidaa gandaa yaasu. Shabaaba ganda keenya keessa jiru xahaaramee yaa'u. Shabaabni warra si ajjeesuudhaaf